رومي ولبابنا رومي سديتر كجرو ولبابنا لكم صدوم تربار كجر كفتو بيسا رومي سديت صدوم تربار كنجل إيو وان كان شوفا نمرو نم نجالة تودي في إن دفسنال إيو وان كان شوف نو مرو نم نجالة تودي في إن دفسنال يسون غوفتا كسر مالي ارتيبي دبسا وان نرجع اندمات وان نرجع اندمات كروت كرئيس نجالته موجود دار جناي ميار كل كاسا وان نرجع إذا شوفايو كرئيس نجالته كرئيس كريستو موجود دار جناي هللويا أرى موج جودة وانجلي رادوبان ما نقودا نصرتا موج جودة دين كارا كريستو أرجعتين هللويا فلا كنا دبي تونغبابدو باولوس كتاب رومي بقولنا سديتن كيسا دبي أكمل جاجب دوجر دبي غوردو تسكيجر دوبني يوسام بقولنا سدي صدام تكرر دوبستاني باولون فلاكنا وانغودا دوباتشاتون واني باولون دوباته وان جرين كريستنا كيسات جوكان جرين وانجيلا كيسات لوكان جرين النواق تجاجل كيسات أكسماس ورواقا فومن ورواقا أوجتن ورواقا تجاجل نيف ورمقا واقا يامتن إرات وان أرجم يوهان إرجعي وان إرجع بقدو أسيد دبته يوسام بقولنا كان لاكم صدام تقول دبستان باولو وان جرو نخوان تفكروا مان جنات جو واقي كم كنجراته إنه دنده ندب ستان جو واقي ورقه ولا نكاب جده إنه دنده ولا نمران إيجي واقي نجالس إيجي واقي والري ولا نكابت إيجي واقي أمال كم كنجرات إنه دنده ولا نمر إنه دنده ندب كنافه وني تقولين كواك أنجر نباسا هنجرت بيتله يروفت أرجعالين أبيلين كدويشلين هولكايشلين دويلين جيرانلين ركعتشولين بلاتشولين وني تقولين يسوع كريستون غرغر نباسون دندتك نانسر ساكنتوكي أردين دين كان كيتي مدين وأزتون وني تقولين يسوع كريستون غرغر نباسون دندتك هاللويا باولون دوبا كانجل واني غدون جيرين ساكيسات إرداكاب أكني ماكا واكان برسيم نف ريب تشكودا ترداكاب أكني وانجل واكان دوبان نف آن تشكودا ترداكاب فلا غدو غارغل إني يوان جيرين سادو بوتا كانجل بيورما خيسات بيتي خيسات أولا خيسات لفالوت كتمات لف أمال لغموجت بشانغو بات فلاغوتو غارغالت أمويت واني كنتو كولين ياودي لين جيزة كنتو ندان جيزة صدومي ساقالي يندانن أمال لغيزة شان يولي ندانن أخالين يند أوسن وانجا جدو نرغي أمو هاتاو واني سنتو كولين يسو كريستو غرغري نباسون دندت مانيف دانن مانيف ريبان مانيف ليسيتغا باولون منم تقولين يوكان نم تقولي ولنم يوكان نم تقولي هنبان وني قدام باولون ركني غاوف مرو مكايه صوت هللويا خنا كتابه كنجد
gaargal isaallee qoodan guddinni isaallee qoodanna. Nam sultaa kan tokko jireenya keessatti gaargal Kiristoolee in qoodattaadhaan gaargal qofaaniti ulfinni isaallee in qoodatta. Billiquuf jirtaadhaan mul'achuuf jirtaadhaan. Kanaaf Roome 8 irratti kan jedhe mul'achuu ijoollee Waaqayyoo guddinni ijoollee Waaqayyoo ol baachi ijoollee Waaqayyoo namni cufti abdii guddoon eegadha. Haleluuyaa. Ati nam ol baacha addunyaa eegatu, ati nam ol baacha laftee eegatu, ati nam ol baacha Waaqillee eegu. Arra kaasee maqaa Yesuun ol si baasee jira. Jireenya kan kee ol baasee jira sin jedhe. Hafuur kan kee ol baasee jira. Kanaaf Phaawulos kan jedhe. Kanaaf isa warri Roomaa isa warri as kee jirtan awwa sanirraa dhaga'uu jira. Waan sila Waaqan gargar san baasaa jira. Waan Waaqi irra san fageessaa jira. Waan jireenya keessan duubaa deebisaa jira. Waan abdii keessan duubaa deebisaa jira. Ammoo dhagaan dootillee jireenyillee wanni tokkollee ka Kiristoon gargar nu baasa hin jirtu. Garuu wanni sila gargar nu baasa waan guddoon nu dhufe ammoo karaa isa nu jaalate karaa Yesuus Kiristoos du irraa moo'icha arganne adi irraa moo'icha arganne rakkoo irraa moo'icha arganne karaa eenyu karaa isa nu jaalate Yesuun gooftaa namsuusa karaa Yesuus moo'icha argateedhi karaa isas jaalateetiniti karaa maani karaa isatiin jaalateetiniti karaa isi jaalate karaa isat barbaadeetiniti karaa isi barbaade kitaab kakuu dullacha keessaa seena tokko jira yoo san kitaab jaallaboota isaaf hin jedhani kudhan sagal kudha shan deemtanii namichi tokko kan shifta jedhan jira namichi kun ammoo abbaan isaa nam Gilaad jedhan namichi kun ammoo abbaan isaa intal tokkirraa tagartaa akkasum deemtirra is dhaleen ammoo ijoollee dhibii qabaa mucaa kallee maangoon fulom ijoollee kanaa dara abbaan tokko haadhi tokkoon obboleeyyan haadhilleen irra doot abbaalee irra doot mucaan hin guddatu obboleeyyan qaratan akka jedhu hatiin haadhi keessin dhalle hatiin tisse nurra baay namichi yifata jedhan kun gar lafa roobbat warri Filistiimaan warri Israa'el irratti immoo gaaf dhibi gosuun keessa nam dhaban nam ayyuu ta'u nam jabeen qabu warri duri gaggat kaammaatan namichi yifta jedhan maali barbaadu dhaqan hin dhufan koot maal si barbaadu akka maanta akka mootiin utaat isa warri kalee na darbateeniti isa warri kalee alaan na baasinti har'a akkamiin na barbaada ijoo nu nam dhabe nam nuumoo dhabe nam jaba dhabe koot ishi yoo anin dhufee warri Filistii kan dabsan yoo dhufee nyaap keessan kan dabsadhe mootummaa keessan irraat akka moo'u naa eeyyamtan eesi eeyyam namichi dhufe gar ayyuu warri lolu sun deeme ati maan nurraa qabdaa amma kan jedhe watti gad dhufnaadhe nam kana fuul waaqa duraatti waan tokko dubbate waaqe anam lol deemaadhe yoo ati moo'ichi naa kennite an guyyaa galu waanum jalqab fuul kenna dhufsii kennaadhe waan maan ta'e moo'ichi naa kenni nalleen ammoo guyyaa galu waanum jalqab fuul kenna na simachuu dhufe sii kennaadhe namichi deemee warra Amooni sun cumaan godhe hin balleesse gaaf inni moo'ee galu tokkoffarraatti intali tokkotti inni qabu dhuftee abba yoo yatte inni maal jedhe waaqani hooma qara fuul kenna dhufsii kennaadhe yoo inni galu intal tokkotti inni qabu hasummalee hin qabne hamucaa dhibii hin qabneettu fuul kee dhufi inni akka malee gaddee waya tarsaasee ittim intalisaatti waan dabana goote intala kan jedhe abbaatti abbaan kan jedhe ayya fuul waaqa duraa waan jajjabdu dubbadhe intala kan jedhe abbo waan fuul waaqa duraa dubbatti waan inni moochisii kenneefi tokkollee lakkisini narraa raawwadhette garuu jilam ka angaar gubbaa taa'ee dhaqee boo'u naa kennette karaa tafuu kiyyaafi odoo na fuudhinu odoo akkas hin ta'inu karaa irraa tafuu kiyyaafi jilam cufaayyuu deemee gaari irraa bu'e jilam deemte ijoollee dubra waliin maanta hin boote achi gad deebite abbaan waan duraa dubbatte narraatti hojjadhetti ati
achikaase abbaan intalsun maan godhu sooriyoo waaqa dhiyeesse agarra Israa'el keessatti intalsun waggaa qaabatanii guyyaa afur bu'anii fedhe asitti maan gochuu barbaade namichi kun waan moo'icha argateef intalisa maan godhu waaqa dhiyeesse garuu waan tokkositti arri waaqi moo'ichi sii kenna yoodhu oma waaqa dhiyeessu issi jaalate ilmi isaa Yesuus sii dhiyeesse maan sii dhiyeesse akkas moo'icha argatuuf laali namichi suni intalisa waan dubbateef fuudhee sooriyoo kenne yana moosistee bakka intalki sooriyoo hin gurre garuu moo'ichi har dubbannu waaqi karaa kamiin sii kenne ilmi isaa Yesuus dabarsee sii kenne kagaaf duri addaamiif eewwan xubbamti gana ilmi tokko dhufa dubar keessa ba'a mata bofa carasaa kadhamaan godhe Yesuus dabarsee ilmi isaa nuu kenne karaa isaatiin moo'ichi guddaa argan moo'ichi kun kanu barbaanneen kanu barbaadi kanu jaalanneen kanu jaalate maqaan isaa Yesuus Kiristoos nasirtaa'uun moo'icha argataanii kanaaf jiraan keessatti idimee laftan irra qabni keessatti waan guddaa jireen namar dhaqab waan nur dhaqab kamiyyuu ammoo karaa isin nu jaalate yanurraa obaati yadabsatame garte inni yamooyi Yesuus Kiristoos waan jedhu ayyamooyi ayyadabsadhe anammoo waan tokkositti jireen jiraat keessatti waan guddoo suqunnama ammoo karaa isi jaalate maal argata moo'icha argata moo'ichi ofiin hin argatu moo'ichi irree keetiin hin argatu moo'ichi jabeen keetiin hin argatu kitaab tokko dubbisne achumaan deemne faaruu Daawit warri barreeffatan Qorontoo qaraa 15:37 barreeffachuu hin dandeettanii waaqa karaa Yesuus Kiristootiin moo'ichi nuu kenneef galanni haa ta'uudha akkasuma faaruu Daawiti dhibba 36 faaruu Daawit kan hin dubbisaa faaruu Daawit 20 yoo namni ariifatee baaziraat ariifadhee deemu fedha akkasidha asuma dubbisaa ammoo waaqayyoo mootii ofiisaatii dibee moosee fi moo'icha akka kennu ani hin beekaadha laal reefu wanni dubbanne moo'ichi guddaa waan jedhu moo'ichi gulleen karaa Yesuus argamaa karaa isu nu jaalatee waan nurgay wanni sirgaa waan tokko lamaaniti waan guddoon namirga waan guddoon namirra qab kanaan dur waan guddoo sirgaa jir ganaallee wanni guddoon sirgaa jir ammoo waan sirgaa sun cufaayyuu karaa isi jaalate yoo wanni tokko sirruuf maa jedhu karaa isi na jaalate karaa Yesuus Kiristoos anin dabsadha nam tokko anin dabsadha nam sirtaa akka medhiin waaqii karaa Yesuutiin moo'chi kenna ijoolleen fatanaan ga'e cufti naasu kee jirte namni saaqantu ga'e abboon na hin jedhin naasu hin jirtan akkasuma namni saatiin goomtaa jedhin naasu goomtaa jedhin inna hin jedhin irrifatin jedhin waaqessi waliin jira moo'ichi kan keetii haleluuyaa yoonu asii waan moo'icha dubbannu ka dhibee waan dhibee herrega hin herregin waaqii karaa waan cufaanuu moo'chi kenna kanaaf harmaat Daawit akkan jedhe